Yeroo na gargaartee na bira dhaabbattuunee waa hundaafuu bakka namni kun nama Oromummaa fi obbolummaan na bira akkas jedha. Gaafa akkamitti jaartii lama irratti fuudhuu ta'anii jettan ani garuu jechuun sirriitti rakkoon qabu inuma fuudha afurillee shari'aan rabbii inuma ayyama garuu ani jechuudha akka mataa kiyyaatti mubaarak waan akkanaa sirraa dhaga'uun koo baay'ee na gaddisiisa maaliif osoo ani ija obbolummaatiin silaatu jaalalaatu sirraa na qabeessitu dho'is. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtu nagaa keessaniin jabaattu baga nagaa taatan. Yeroon illee yeroo kan biraankeetii miti wanti namatti tolu hin jiru wanti gurratti dhagahamu wanni gaariin badaan jiru haa ta'u malee iftuu nuuraa dheengadda asirraa gara jalman deemte dhukeerraa kaasaa kan adda biraankii gochuufanii akka milkaa'u du'aayinaa kadhaatii itti bohaartu dhugaa yeroo biraankiin taanii malee sila nama wadanuu karoorfannee jirra almuhim garuma iftuuttan sin dabarsaa wantan jedhuuni sin fuudhaadha bara sin fuudha bakka markatta fee tun sittin himin sin jaalladhaa nan dhokfadhee jedheen dhukeerraa kaasaa mee na amansiifadha moo na amansiifti moo walitti buuna moo Allahu aalam waliin itti dawwalla ala xuul an obboleessi keessan sanamni walii galee minaamin muudiidhaan firaankii sin godhu sanaan isin hin godhuan qaxxitaanuma bichatti dawwaleen sin dhageessa jechuudha. Yallaa bakka na wajjin hin gadwaayinaa kadhaa laayik sheer godhaa itti bohaara. Hello, Tifa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diaspora jirtaa jirtu. Jirta kalma kalma singiraa deemnee diaspora taanaare. Masli jedhee masliin godheessa diaspora riina argitan ture maa Facebook irratti. Masliin hin jiru waan. Masliin waan barbaade haasaanne. Kaisaa kuni biloon hin qabu. Akkam jirtaa jirtu koo? Nagaa mumee akkamitti? Alhamdulillah rabbil alamin akkam jirtaa jiruun jireenyi aafiyaan. Wallah alhamdulillah hundinuu bareedduudha akka gaariidha maashaallah tabaarakallah akka ajaa'ibaati mumee. Jireenyi immoo akkamitti qabeera gaa? Waan ajaa'ibaati siin jedhe roobni roobaa qorri qorraa. Qorraa jira? Roobaa fi qorrillee wal bira nu qabee beekiga. Bayi. Wallah. Maashaallah jenna mogaashii qorrillee bareedaa qorraan jaalladha. Sila qorra kana sila wanni jedhama beeka. Qorri kun sila jaarsa fudhatanii dhaquu ture malee akkasiin dhaquun hin bade. Sila waa tokko sooshaantaa keessa buuseeti dee bareeda ture amma akkasitti gaabbuu kiyya jechuudha bar. Ammallee qalbii dhiisi bala bakka ammaa diaasporaa taate tabsi. Maadaas warra ta'ullee silamaa yeroo qorraa kana shaantama keessa sochee mucama wayii buusee osoo fide bareeda ture. Haa ta'u gaa. Intalladii dha. Akkamati jirta? Wallahi nagaa alhamdulillah. Isin yaade isin biraa deemeenna. Anu wallahi baay'een si yaade iftuu keenya hundi keenya iyyuu baay'ee si yaadne wayne maal godha gaa dhiisirra. Dhiisi badaa itti dhaga'ame ani immoo keessattuu. Waa miti. Namni jiru walumaa dhagaa beekigaa. Dhiisitti koo baay'ee natti dhaga'ame ani immoo beektaa waan nuti harkatti hafee. Kennaati naa kennite maashaallah. Yoo shaantaa banee allaalu waan ajaa'ibaa kana beeka alaabaa Oromoo ibsituu baay'ee waan hin jaalladhu tokko. Maal jedhee sii magaa? Kennichi yoo siif galee higala nuu qabaa. Eegaa nama beekuuf hiikkaa qaba beektaa kan beekne nam tokko waan biraatitti fudhata garuu kennaan sun alaabaa Oromoo xilaan kun hiikkaa qaba. Namoonni hedduun ammoo tokko hiikkaa isaan beeku namoonni waa'ee Oromummaa beeku ammoo hiikkaa alaabaatii fi hiikkaa xilaa kanaa waan beeku natti fakkaata. Akkasii dubbiin garuu nan jedhaa jiru immoo wayinee iftuu dhiisata waadanuu gaabbee du'aa jira. Maal du'aa jirta ammoo bismillah. Waadanuu gaabbee ani waadanuu natti dhaga'ame iftuu argati deemtee waadanuu si dhossiin garaa keessa kaadhee taa ture. Waan akkasii. Dhiisi akka maal godha himusi
satu tane ma wan sudah kota wan sudah kota miti na bala udah kota si wan sudah kota miti. Mare makawan na lo kate gantera ko ayo. Yani bakati si lafan barre di sakal hawar ter makana no ki sittimu ya male. Garo wan ciwan wana fun miti wana fus nati fakatu. Lafa baru duranu ma fite baru lafa baru ne kairo si wajin jira male biyo ta faranji bu ta fitera. Kalau di niftu, wallahi kalau di mana na arsa jira wal barun kenya rem na arsi wali na kasitimo utuna ni sitin min addam bana stide yanne ati ko borande majira mubarak nan jittenan na rifade duga yun sene be kan kala dajirti mo jeden intana jere bodde yoron jaru de majirte chunage amma baye kesi ko na je kabe jira ga tiden te live len sene kesi ko baye iftu yani wanti chibeta otusin dukumindurani otusin dukumindurani beta mana asli dufe mana asli to laga reto le takata wala garre duba wala guri ja wala gu wandra dido wala gine ga fasana beta bayi ke siko si hawe banne mubarak mara sa tertasa chunga wan do fam miti kana fanni so sumbar banne nan shawada me yani chu taus garu amma le bi ande manjala rakkon ka bo wala bijele wala gina garu mo do fadde na tage gati de amma mo sitti mura bandil kame gafa sana baye du garabbi wonta sido sunjuru baye si jalladde baye na mararti baye namatti mudalle asli ali soki tinaim jechura re dinale oki nauman itinaima chu nan salfadde tari indiddi la tajeden salfadde challuma jede maal jechuudha iftuu jechuun yani namballee jechuudha. Laa jechuun qaamuu bira waan akkanaa kana sirraalleen eegullee jedhika. Ani jechuun akka obboleessa kiyyaatitti si ilaalaa. Yeroo na gargaartee na bira dhaabbattullee waa hundaafuu bakka namni kun nama oromummaa fi obbolummaan na bira akkas jedha jiru malee waan akkanaa kana garaa keessatti yaadda jedhee natti hin dhagaamnellee hin beekullee akkamitti jecha akkanaa jettaa iyyuu akkamitti waan akkanaa sirraa eeggamaa mubee ulfaatu xiqqoosii jecha akkanaa kun bismillah. Iftu egaa maana sudha saamitiyan erga si jaaladhe obboleera waan akkanaan ulfaatu obboleessa maaloon natti jettu obboleessa jechuun warra waliin dhalatee iftu yeroo danuu wal arginaa siin jedhee jennaanis siimi jechuu didee bakka hooma danuu bakka mataan koo amma waan haasawus waan handisu wallaaleen jira gaafa deemtuuti gaafa sana illee geggeessaa kiyaan makinaatuma barbaadee tanaaf malee ija kooti erguu deemti yookiin uummata keessatti maraadhee yookiin uummata keessatti boo'ee jennaan natti kolfamaa jedheenuman saalfadhee yookiin maraadheen jedheen hafe malee rakkoo qabaadhee miti rakkoo tokko iyyuu hin qabuun ture beekaataan rakkoon qaba jedheen sitti mee hafe beektaa. Ada osoo bakka kophaatitti na agarteeti yaada biraa qabda jechuudha mube amaneeti ni agartee osoo kophaatti addatti sitti wanni sitti yookaan si bira bakka keessumaa maal dhadhaate yaadni kee yaada addaati jechuudha mubaarak wal ilaalaa. Akkasitti na fudhatee taa'iftu akkasii miti yaani yoon kophaatti si argees inumaan sitti hima malee. Jechuun ani bara amma akka mataa kiyyaatti isin hundayyuu jechuudha akka obbolummaatitti isin laala malee hunda keessaniyyuu jecha ammaati jettu kana dhagahuun xiqqoona ulfaatamu. Barak bismillah akkamitti waan akkana haasawtaa jedhu. Maa iftu jechuun maal jechuudha jechuudha annamaa miti jechuudha moo akka inni natti dhaga'amu godinka maal jechuudha inni annamaa miti laarta moo maa inni. Lakki namummaa miti mube lakki namummaa miti jecha akkana kana jechuudha. Yaa ati amma nama na gargaaraa ture nama na bira dhaabbachaa ture nama waa hedduu naaf gochaa ture. Har'a mootni ani jaalala sirraa akkasii wayitti naan jettu kana baay'ee rifadhee iyyuu maaliif beeka? Ani obbolummaa mana bira dhaabbattanii bakka waa hunda jedhaa jira malee akkamitti mubaarak waan akkanaa iyyaaddayyuu waan akkanaa naasoftayyuu jedheetuma qalbii kiyya keessa waan akkasii yaadu maaliif ofii kiyya waan akkasii waan yaada hin qabneef jechuun akkamitti jecha akkana sirraa deema jedheetanii isheen rifadhee oolla. Naan galle jechuun jecha akkanaa yeroo jettu yaani ansi gaafachuun ga'u jechuudha yaani tuu hiree keenya rabbi walitti fidees ati eeyyamamaas miti nan feetu jechuudha naan galle ana jechuun maallee. Yaarinaan isaan nama akka sadii kiyyaatitti nama akka obboleessa kiyya obboleessa dhugaatitti obboleessa kiyya caalaa si laala malee haala ammati jettu kanaan kongomayyuu
takkaa ija akkasillee silaaleeyyuu hin beeku haasawaa akkasiillee immoo sirra dhaga'uun fedhu jecha akkasiisan. Maaliif osoo amma dhugumattuu namni biraa jecha kana kan dhaga'u ta'e ati ammoo tuni maal jette namni maalumaan siin jedha Mubaarak. Maalaan jedhama warra yoo ta'e tokko hiikin gaddisee tokko immoo waliin jira. Maa bilqiidha moo warra lamaan jiraachuu waan irratti hin baane maal jechuudha ni sila. Gaafa akkamitti jaartii lama irratti fuudhuta wanni jettee awwaalsuu billa. Ani garuu jechuun sunillee rakkoon qabu inuma fuudha afurillee shari'aan rabbii inuma ayyama. Garuu ani jechuudha akka mataa kiyyaatti Mubaarak waan akkanaa sirraa dhaga'uun koo baay'ee na gaddisiisa. Maaliif osoo ani ija obbolummaatiin silaatu jaalalaatu sirraa na qabee sitti dhoysee sitti himachuu dhabe jechuun kee baay'ee natti dhaga'ama. Awwaalsuu billa. Waan gurgurtu. Nan balleessa jechuudha dhiifama yoon balleessa dhiifama. Kan balleessi akkamitti akkas yakkaa yaati asiin obbulummaa jecha asiin ammoo jaalala sirraa na qabee wayita waan akkasii sitti immoo saalfadheetiniini sababa kanaati jettu adaan ati na qajeelchuu diddee sababa san jechuudha. Natti dhaga'ame beektaa yoo maraadhee sitti tolaa maachi dhufee yoo maraadhee si qabee si gadhiisuu didee. Naaltu maraadhee Mubaaraka yoo si qabee sitti rarra'ee iyyee si gadhiisuu didee sitti nagaamu. Maan maraattee natti hidhamaa nagaan qabdu ati maaliifa? Amma kana gaheera jaalallan siif qabu amma kana na keessa jira kanaaf sodaadhe yoo dikka achitti mataan koo natti ka'ee qabee gadhiisuu didee hin deemtu jedhee maal dubbiidha ijoollee awwallolaa waamee kan yaade beektaa kana yaadeetan sirraa hafe. Awwaalubillaa wallaan kana sirraan dhaga'u biti badeeka sila maalaasaa jirtaa yoo ta'an akka abjuu natti fakkaataa iraayyuu. Yani yoo abjuutti fakkaataa raayiftuu deebii kana na deebiftaa na salphachiiftaa ani nama si duuka rakkataa ture ani nama si duuka dhamahaa ture argiteetta sana hunda si wajjin dhabee. Ani yoo na duuka dhamaatillee obbolummaaf na duuka dhamaatee obbolummaa na duuka rakkattee jedhee obbolummaatiif silaalaa jaalala obbolummaa siif qabaa jaalala oromummaa siif qabaa. Ani jechuun gandummaan akka maaluu kana nama qooduu hin beeku dhugumatti nama akkamiiti nama jechuun kabajaa hedduu siif qaba Mubaarak garuu jechaatama jette kun baay'ee natti dhaga'ama maaliif ani amma osoo akka carraa Mubaarak kophaan argee kophaanitti seenee kophaan argee jechuudha yaada biraa keessa galaa jedheetiniin baay'ee sitti gaddaa jira dhugaa. Maal subhanallah jechuun. La siyaasuu tun taanee dhugaa rabbii dubbachuudha akkuma jettee tuni qofaatti argadde ani yoo waan ani dogoggoruu wayilatti fakkaataa ture auzu billahi min shaytaani rajiim lakkii baguma deemti malee jaboo dura. Anamma narraa fagoo jirtee abdii murachuu hin danda'u. Kanaa jennaan iftu afaan kee keessaa sin jaaladhaa jecha jedhu dhaga'uun barbaadan amma. Dhugaa rabbii dubbachuu danda'u. Mubaarak anti jaaladha siin jedhu maaliif siin jedha si jaaladha akka obbolummaatti si jaaladha obboleessa kiyya si jaaladha si kabaja waan barbaadden si bira jira waan sila namni namaaf ta'u siif ta'u garuu waa'ee jaalalaatiin haasawa jaalalaatiin asi bira hin jiru. Maaliif ani haala obbolummaatiin sitti yaadde waan irraa hanqate waan namummaa koorraa waan hidhate natti himuu dandeessaa waan namarraa gadi ta'e natti himuu dandeessaa. Waa takka wanni namaa gadi kan jiru Mubaarakati ati nama jechuun nama kabajaa qabu nama namaaf yaadu nama namaaf rakkatu nama ofii keetii of rakkisee namaaf rakkoo laatu malee ati nama gaariidha nama ajaa'ibaati garuu ammoo jechi kuni jecha amma naan jettu kuni xiqqoo siinatti ulfaata maaliif jecha akkana naan jechuu iyyuu hin qabdure osoo obboleeyyanii iftuu ati obboleettiyaa qaaliidha rakkinni kee rakkootiyaa gammachuun ta'e gammachuutiyya jettee na jajjabeessitee na bira dhaabbattee dhibee kee halkanii guyyaa na wajjin fiiddeetiniin akkasitti cinqamaa turte har'a waan akkana haasa'uun kee Mubaarak ijoollee wanni miidiyaarraa jedhamaa jiru dhugaadha jechuudha. Asli maaloo jedhanii koomentiira taslii arrabsanu dhuguma jechuudha. Taslii wajjiniin gatiin mucaa biyya kee ta'e jennaan asli wajjiniin rileeshinii qabdu jechuudha. Reefa namani bakka adiiti. Qaamuree asli wajjinillee maal asli wajjin dura jecha akkasiin hin jedhanii liibiyyuu baanee abbaan asliillee reetilee nam tokkorraa dhimma akkasiin qabu jedhee dubbadhee obboleettii jedhee dubbadhee jira. Waa takka jararraallee hin qabu. Hangandummaanillee ijoollee biyyaati eenyu hin beekan abbaa fedhe haa ta'u Oromoo fedhe haa ta'u anaaf immoo abbaa carraan kiyya irra bu'ee Oromoo haa ta'u malee hin maratu. Diigalee kuni Arsii kuni Harargee kuni Walloo Wallaggaa kuni Jimmaa kuni maal hin jedhan. Garuu ammoo nama tokko obbolummaa fi eegatte dhiyaadhe jecha akkana kanarra dhaga'uun fedhullee hin jaalladhullee jechuun akkasiitu. Iftuu namni koo obboleessummaa walitti siqee kee wal jaallataman koo callisiin bakkeedha barriseen fi abbaa manummaa jedhee wal baree wal hin jaallatu. Yaani rakkoo koo duratti hin ta'e natti tola iftuu.
لا كوي تكلم قبل في جرو مو بكا jecha sanitti gurgurtee jirta mubaaraka wallahi baay'ee nama fakkiiftee jirtalle yaa rakkoo hin qabu ilmi namaa tokko inuma dogongora garuu jecha tamma naan jettu kun dogongora akkuma bolummaatitti na dubbisi akkuma bolummaatitti na wajjin deemi malee jecha jette kana irratti xiqqoo sirreeffadhu mubaarake wallahi ani jechuun akka bolummaatitti baay'ee tokko si qaba si jaalladha garuu ati jecha akkana kana jechuu keetiin natti ulfaata nama silaa bar osoo ani nama jaarsa argadhee mubee koo na heerumsiisisin jedhee nama sargii koo naaf godhee bakka na bira dhaabbatee ufii keetii ajaa'ibaa naa godhuu jedheetiin si abdadha malee nama na jaalatee har'a si jaalladha naan jedhu natti fakkaattu wallahi a'uuzu billah sila maanaa isaa jirtaa hubate adeeka a'uuzu billah. Ajeeftu galatoomi waa tokko wanta siin jedhu jiru waa tokkitti waa daanaasiin. Maal waa daasiisan ammoo? Yani bakka jecha si gaafadhi kana nama tokkotti akka himne asliitti illee nama tokkotti illee akka himne waa daanaasiin. Ani maaltu nagaa waa kijiban beeku duruun kijiban aslii fi reedi faa gaafadhu akka waan dubbanne ani umrii kiyya irratti akka waa himeen beeku wallahi osoo namni asitti waan fedhe nama godhe ani iftuun kana baate namni naan jedhu ani waan akkanaan dubbadhu maaltu nagaa dubbadha garuu ammoo of sirreessi jecha kana lammaffaa deebitee naan hin jedhin mubaarak wallahi hedduu si kabajaa jaalali jaamaadha jechuushi maalan godhaan amma akkamitti obsuudhaan akkamitti jiraachuudhaan ani immoo gara liibiyaan deeman jedhaa jiraam gara liibiyaa konkolaataa keenya gurguddee waan qabu. Sponsor gara kanaa daasisii binnaachise of na abbo Oromoo baay'ee qabda. Mana barbaadan dhugaasitti hafiti yoo si dhabeellee obboleessummaan maan si wajjin jiraadhee bakka tokkotti barannee bakka tokko oollee bakka tokko bullee obboleessa obboleetti yoo ta'es walumatti sinnee jiraachuu keenya barbaada malee narraa fagaachuu keenya jedhu. Osoma carraan keetu bakka kiyya ta'e mubaarak wallahi billaa sitti siqadhu asi sodaadhaa yoo mamboota uuzu billaa maalaasaa jirta se? Itu ye waraki akkuma itti beektu sana abshir prank si jedhan sana beekta. Mubaarak biraankiin akkana abad maal biraankiin akkana kun biraankiin nama godhama. Jecha kanaatiin biraankiin nama godhama mubaarak. Maalesh itti dhiifama. Cufattee baddeetti. Dhagaan daawwattoota keenya akkasitti dhugeerraa kaaseenaan bilbila gola goote cuftee biloog na goote booddee ijoolleen narraa kaasisanii akkasiin jedhagaa abbaa fedhe yoo ta'e wala diyaaspooraa wala jinnii wala jaankaa akkasitti lakkiitti galchinaa jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa meegaa yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Akkami biraankiin hadhaa isinitti toleera isin bashannansiiseera xiqqoosi. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa walitti deebina.